كنت أنا تبعت أم جولي وجين تبعت إيجا جولي ها ليلوي أرجتني جرتني متى dhaabbattuuti ijoollee wajjin haasofna osoo jedhuun osoo na jalaa fiidduu kuftee miti isinis fiiginsa ariitii qabu akkanatti hin fiigina magaalaa Ciroo keessatti argamna qophichi qophii leellooti baga geessan isiniin jedha maal naa wayyaa anuma bira dhufteetu man haasa'uu didaa jirti leelloon nufaana tura akkam jirtu ijoollee fayyaa keessanii ijoollee kun qophii leellooti qophii leelloo keenya xaatingaa ayyaana faasikaa yookaan immoo sooma hiikaa sababeeffachuudhaan magaalaa Adaamaatirraa gara magaalaa Cirootti imallee jirra egaa barattoonni kun qophiilee adda addaa isiniif qabatanii jiran mitiraa leellooyee qophiin isaan qabatan maal akka ta'e itti himuu booddee madeessinuuf baadamaatti himna malee ammatti himnu gammaddeettaati ni gammadeera dhugaa jedhe ani nagaa konda kanne ijoollee hundi keessanuu warri mana jirtanii warri biyya alaa biyya adda addaa jirtanillee baga ayyaana kanaan sin ga'e isiniin jechaati qophii keenyaarraa amma magaalaa Ciroo keessatti argamna Ciroo leelloo deemtee ijoollee wajjin haasaa deemi taphadhu egaa leelloon gammachuurraa akka isin wajjin waan baay'ee haasa'uu hin dandeenye argitanii jirtanii miti waan isin duubaan gochaatiin jirtu egaa qophichi qophii addaa kabaja ayyaana faasikaa sababeeffachuudhaan qophii kana kan isiniif dhiyeessine ijoolleen qophiilee adda addaa qabu Adaadoonis oduu durii bareedaa fi mi'aasaa isiniif hin dhiyeessiti wal duraa duubaan qophiilee adda addaa isiniif dhiyeessina nufaana tura ila faaruu fi isaan wajjin faarsaa jirti ayyaana gaarii isiniif haa ta'u leelloo ani maqaan koo Haniif Abdiin jedhama kanin baradhu kutaa sadaffaa yaa Rabbi nagaan nu oolchite nagaan nu bulchi xiqqaa keenya nu guddisi barnoota nuuf galchi kan hojii dhabeessa hojiitti uumi yaa Rabbi ni dhageessanii beektaa yaa Rabbi nu godhi yaa Rabbi ka barnoonni galuufi jijillee yaa Rabbi warra takkaffaa yaa Rabbi dooktara paayileeta injiinara kanneen kana fakkaatan yaa Rabbi nu godhi maqaan koo Naawol Solomoon Jaalaa kutaa nan baradhu kutaa sadaffaa baa yaa Rabbi bakka guddoo nu geessi yaa Rabbi umrii dheeraa nuuf godhi yaa Rabbi tokkoffaa nuuf godhi nu godhi yaa Rabbi qormaata dhufe kanas nu dabarsi yaa Rabbi nagaan nu bulchite nagaan nu oolchi maqaan koo Nadii Amaan jedhama yaa Rabbi nu milkeessi yaa Rabbi milkii nu kan yaa Rabbi riskii nu cabsi yaa Rabbi tiba nu dibi yaa Rabbi injiinara paayileetii nu godhi yaa Rabbi warra barumsiin gaarii nuuf galchiif yaa Rabbi bakka gurguddoo nu geessi yaa Rabbi hunda keenyaa tokkoffaa nu baasi yaa Rabbi warra carraa hin qabnes carraa guddaa kenniif yaa Rabbi miskiina harka qaleeyyiillee qarshiitti cabsi yaa Rabbi bakka guddaa nu geessi yaa Rabbi riskii maallaqa guddaa nu kan furtuu guddina bu'uura jijjiiramaa barnoota. Lammiin barnoota qarame biyya ijaara barnoota cimaa. Ilaalnoon cimaa barnoota.
qabaachuuf barnoota madda beekumsaati barnoota barnoonni hundumaaf barnoota ibsa jireenyaati barnoota. Faaruu bareedaa tokko ka ijoolleen barnoota gaarii irraa argachuu danda'an leelloyyee. Ijoollee jedha anaa miti. Ijoollee waan inni wajjinan dalaga. Qubee walitti finnee. Maal ijaarrannaa jedhanii? Jecha ijaarrannaa. Jechi mataa isaatu jecha mataa ofii qabaa. Jechoonni walitti dhufanii. Ijoolleen nufaa jedhani. Nufaa jedhan meela xiqqeen. Ilaalchi bira ijoolleen si eegaa jirti. Taatu deemi. Achuma. Ati deema. Ijoollee faaruu kana dhaga'uu barbaaddu miti? Faaruu? Tole. Mee faaruu bareedaa tokko ijoolleen nufaa dhiyeessani. Ari'eetiin ufumaa dhaga'uuf hin deemaa nu faana tura. Tole. Akkam? Bareeda. Nagaa? Fayyaa. Eenyu maqaan kee? Eeyinaan. Eeyinaan eenyu? Eeyinaan Ahmad. Ahmad kee eenyuti? Ahmad Abiraayim. Anka jedhu leelloo Biraayim badee dhufe beektaa? Leelloon gamas ijoollee wajjin akka isiin taphattu itti himeeti. Achi booddee fiigee jalaa dhufe. Anka jedhu ijoolleen laallaan achi biratti taphataatiin jiran tunniin hiriyoota keeti? Ni beektaani? Eenyu maqaan isaanii? Sumayyaa fi Iqlaa. Amma faaruu amma naa jechuuf deemtu kana ni beeku isaan? Wajjin naa jetta? Mee walaloo isaa dura naa jedhime. Qubee waliif finnee sagalee uummanna. Sagaleef sagaleen jechoota jaarranna. Jechi mataa isaatuu hiika ofii qaba. Tokko ni dheerata. Kaan ni gabaabbata. Tokko ni laaffata. Tokko ni jabaata. Laafaan yoo jabaate hiika jijjiirrata. Laafaan yoo jabaate hiika jijjiirrata. Amma hiriyoota kan kee kana yaamnee si wajjinaa jedhani? Qubee waliif finnee sagalee uummanna. Sagaleef sagaleen jechoota jaarranna. Jechi mataa isaatuu hiika ofii qaba. Tokko ni dheerata. Kaan ni gabaabbata. Tokko ni laaffata. Tokko ni jabaata. Laafa yoo jabaate hiika jijjiirrata. Laafa yoo jabaate hiika jijjiirrata. Maqaan kiyya Bariisaa Yaasiniin jedhama. Kaniin baradhu kutaa tokkoffaa baadha. Walaloo kiyya mata dureen galata barsiisaati. Ifaajii nuuf gooteetti akkamiin dhugaa dhabda. Akkamitti yaa barsiisaa galata nurraa dhabda. Akkamitti yaa barsiisaa galata nurraa dhabda. Dukkanaa fi doofummaa dhalootarraa kaasta. Lammii dhugaa kanaaf ifaa dhugaa baasta. Quba keetiin of jitte qubee keenya tiksita. Halluu fi aadaa dhokotaa dhalootatti ibsita. Turreen jireenya keetii ifa jira hin dhokatu. Kunaafuu afaan koo jiru galata kennuuf tumurta. Konkolaachisaa suuta oofi maaloo yaa konkolaachisaa. Saffisni imaltuu karaati hamma biisa. Siif maatii keetis gargar isin baasa.
siif maatii keettis gargar isin baasa. Bakka fagoo geessus suuta deemtus dheeyta hin jajjarin suuta tasa kuftee cabta. Hin jajjarin suuta tasa kuftee cabta. Tasgabbii ofii maaliif ariifatta? Maallaqa hammaaruuf lubbuu galaafatta. Maallaqa hammaaruuf lubbuu galaafatta. Sirritti hubadhu ariitiin dhumni isaa fageenya qofaami. Umrii kee gabaabsa. Fageenya qofaami umrii kee gabaabsa. Vangenye bareedu akakee waan argeetu ndageenye. Dangarree takkatee antaka waaqayyoo siif kannee badhaase unka. Iruuta kan qabduusi tolche sansankaa. Jujjate na seente onnee tokko bahakka. Iruuta kan qabduusi tolche sansankaa. Jujjate na seente onnee tokko bahakka. Ati dangarre harka kee antaka bakka Yoosiif kenne badhaase unka. Hanaala teessee onnee toona boojite. Way osoo dhuftee ijumate. Maqaan koo Naasarii Suleymaan jedhama. Kutaa 7ffaa seektara afaan Oromoo irraa. Maqaan koo Siifan Olbiraat jedhama. Kutaa 7ffaa seektara Oromiiffarraa hin dhufe. Kan isiniif dhiyeessinu walaloodha. Mata dureen keenyas barnoota. Barnoonni meeshaadha. Meeshaa caalu. Namni namummaa isaa kan ittiin madaalu. Ani akkam jedhee keessatti of laala. Barnoota tokkolleen sin caalu. Barnoota tokkolleen sin caalu.
Barnootaanii malee tokkolleen addunyaarra galma yaadeen gahu hunduu numa xaara. Humaa bu'aan buusu matuma isaa darara. Tokkoon lama jedhee wal keessa balleessa. Humaddoodhaan malee hunda wal dhabsiisa. Guddaan xiqqaa jedhee xiqqaa wal guddisa. Waan tokkotti hin tolu waa hunda balleessa. Nin mi'eessa jedhee mi'aawaa busheessa. Kottuutii baradhu abdii kan kee dhiftee addunyaa irratti nama gadi taate ganamaa galgala ormaanis dhidhamtee lafarra jiraattaa abdii kan kee dhabde. Mee hubadhu laali osoonis baratte waan addunyaan beekte namaan walii galtee haqummaan jiraatte ilma namaa taate tulluutti fakkaatta osoo lafa jirtu iftee of mul'atta. Si jala oriyaa akka kee ta'uudhaaf waan hundumaa tahaa otoo humaan beeknee beekaa ofiin jedhaa waan qabu hundumaa si fakkaachuu fedha. Laali yaa ilma namaa dubbiin akkasii miti. Beekaa ta'uuf dubbiin waa laaftuudhaa miti. Yeroon fayyadami barnootatti nuuf cimi osoo namaaf ifu ati hin ta'iin cillimi kottuuti baradhu beekaa nuuf taata malee mee ifa addunyaadhaa nuuf qabsiisime ifa addunyaadhaa nuuf qabsiisime. Kottaani barannaa hundumaan wal taanee jechoota wallaalaa ofirraa lakkifnee barettee isa geessee namaan jechuu dhifne. Kottaani barannaa biyyaaf abdii taana mi'aa barattootatis yeroo sana hubannaa biyyas ni guddisna ofiifis guddanne. Gaafis ni deebisna mirgaas ni gaafanna barnootaan jabaadhaa yeroo sana ol taana mirga dimokiraasii ammas kan namummaa barnoota qabaannaan ni gaafanna hundumaa. Waa'ee nama baratee ammas kan barnoota namuma barate argeetu hubata kan beekee barsiisaa kan hin beekne barataa kottaa ni baranna beekumsi furmaata. Barnoonni meeshaadha kan bu'ee hin banne isa akka birrii hattuun hin hatamne kan moofee hin dhumne kan kufee hin cabne maaf ollaalaa taana isa dhifnee teenye. Barnoota qabaannaan maaluma dadhabna yoo barnoota hin qabaanne akkamiin san taana hanguma yoo teenye ormuma faarsina kottaa baranneeti addunyaa qaxxaamurra. Mee hubadhaa laalaa yaa uummata Oromoo uummanni kun hundi maaliif tahaa jaamoo kottaa mee wal taanee ni barannaa qomoo namni yoon baratiin ofiif wal bilcheessaa bara akka shummoo. Walaloo keenyallee asumatti xumura yoo balleessinellee irruma nuuf darba asumatti abdanna nagaya nuuf taha. Tole ijoollee qophiin isiniif dhiyeessaatiin turre akkam ture? Bareeda ture miti? Ayyaana hoo akkamitti dabarsaa jirtu? Isiniif tole? Baay'ee gaariidha. Tole qophiin keenya hin xumuramne ammas akkuma itti fufetti jira. Ijoolleen ammallee waan gaggaarii qabu. Garuummoo daadoo ciroo dhuftee osoo dudurii nutti hin deemtaa inaan jechaa jiru. Mee deemnee immoo tetteenyee waa hunda isinitti hima. Leelloon yoona ijoollee bira jirti. Haa deemnu miti? Achi jirti miti? Ayyaana gaarii. Kottaan deemna. Leelloo koo? Ogo. Ilaa ijoollee keessa deddeemee barbaadeen si dhabeem. Achi? Ani jalaan deema achirraan naanna'ee tanan barbaadeen si dhabe. Bakka deemte natti himi. Furuun deemneem ijoollee wajjin osoo mataatti taphadhu. Adaadoo oduu durii nutti hin himtuu naan jedhan. Achi bakka leelloon hin jirretti natti hin tolu jedhee leelloo koo gaafan jedhaati hin jirtu. Achi si barbaachan dhufe kaa. Maarree ammayyoo oduu durii nutti hin taare. Hin barbaaddu miti? Eenyuun barbaadaa? Tokkoffaa ana. Tole ijoollee. Isinis hin barbaaddu miti ijoollee? Warri mana jiraanis hin barbaadu hundi keessanuu dhaggeeffadhaa adaadoo keessan. Leelloo koo har'a sittis nan hima kaa. Anatti illee hima. Ijoollee mana jiranittis nan hima. Egaa ijoollee oduu durii gaafa dhaggeeffattan waa nyaachaa hin ta'u dhugaas hin ta'u
gaafa jettan isin hudhuu danda'a. Kanaaf waan hin taaneef sirnaan taa'ame mee akkanatti ila si argaan jira beekan. Ila inni tunni dilata. Sirreeffadhu. Dille. Dhaabatti sunis ta'a. Tole. Amma leelloo ko sirrii dhaggeeffadhu kaatis. Nan dhaggeeffadha. Isinillee dhaggeeffadha. Oduu durii. Gadii guri. Kamiin itti himuu bareedaasaa. Laman qaba. Kamaatii tokko isinitti himu. Wayyaamte? Tole oduu durii. Gadii guri. Bara durii jedhan jedhaa ka. Jedhan. Haadha warraatii fi abbaa warraa tokkotu ture. Tole. Garuu seenaan isaanii kun waan na boochisuuf yooniin booyellee irrifatinaa isin. Tole? Tole. Achi maatiin kunniin osoma waliin jiraatanuu ijoolleen qabanii achi garuu baay'ee wal jaalatu leelloo ko. Tole. Qarshii garuu hin qaban. Hin qaban hiyyeessu. Aniyyuu nan kannaa bodaan jiraadhe dhugaa. Baay'ee wal jaalatu osoma waliin jiraatanuu namtichi kophee hodha. Haati warraa isaa immoo hojii hin qabdu. Garuu mana keessatti hojii adda addaa abbaa warraa ishee tajaajiluudhaan isa kunuunsuudhaan jaalalaan waliin jiraatu. Achi osoma kophee hodhu guyyaa tokko garuu waan kopheedhaan hodhu kalloo ni beektaa miti? Kalloo dhabe. Kophee hojjetee gurguraa kalloo dhabe. Achi ni cinqame. Bakka itti kophee gurguru kanatti taa'eeti yaadee har'a. Kana waa laalee yaa Rabbi har'aaf yoo tana hojjedheetiin gurgure borummoo akkamiin ta'a jedhee yaadde. Garaa nama nyaatu yoo kophee kana hojjeteetiin hin gurgurin waan nyaatan hin qaban. Achi haati warraa isaa immoo mana keessa deemteet maal naa wayyaa wanni nyaatamu mana keessa hin jiru yoo inni waa gurgureen dhufin maalumaaniin waa bitaaf yaa Rabbi akkamiin ta'a jettee dhaabbattee ishillee yaadaalli. Achi amma maal gochuun qaba jettee yaadde seeta leelloo ko. Yaa Rabbi jechuutti kaate. Yaa Rabbi abbaa warraa koo kanaaf carraa gaarii kennii fi anallee naa kenni. Waanuma hojjennee ittiin bullu nuu kenni. Riskii kennuuf bal'isi yaa Rabbi hanga yoomii akkanatti dararaadhaan dhumnaa jedhanii. Isilleen bakka jirtutti innillee bakka jirutti du'aayii godhatan. Du'aayii ni beektu miti? Rabbi kadhaa jechuudha. Achi innillee yaa Rabbi maal godha kaa waan borittiin hojjedheetiin buluun qabu kanuma naas feessi riskii keenaa bani yaa Rabbi jedhe. Achiin galee mana galee walitti himanii booyanii Rabbiin kadhatanii achi ganama yookaan abbaan warraa jechuudha. Kutaa inni kopheetti hodhu keessatti kophee babbareedaa kan dhiiraatis kan shamarraniitis hojjetamee bareedee babbareedee kalloo yookaan immoo erbee biraatis immoo cinaa kaayanii fi deemanii jiru. Eenyu akka kaa'e hin wallaalan. Achi dhaabbatanii waan nu wayya yaa Rabbi galata qayyadhe. Innis isiinis immoo iyyuu dhufte maalumatu hojjete kana jette. Hin gammadan namatti hin tolu. Achi guyyaa itti aanus akkasuma ta'e. Ammas guyyaa itti aanu akkasumatti ta'e. Achi kophee babbareedaa haalli itti hojjetame saxaxni beektu miti dizaayinii jechuudha. Innis baay'ee bareeda. Yeroo inni baaseetiin gurguru namoonni gammadanii kophee akkanaa nu hojjedhu jedhanii ni ajajuu jalqaban. Achi garuu maaltu ta'a? Mari'atanii jechuudha leelloo ko. Achi mari'ataniiti namuma waan kana nu hojjeteetiin as nu kaa'u kana
barbaanne ilaalle irra ga'uu qabnaa jedhanii yaadan. Achi haati warraatii fi abbaan warraa dhokatanii ila akkamitti dhokatan seeta. Suuta jedhanii galgala achuma taa'aniiti dhokatanii ilaalan. Achi namoonni lamaan wayii suuta jedhanii dhufaniiti namni jiraachuu dhabuusa akkana jedhanii ilaalaniiti fooddarraan seenanii leelloo koo meeshaa guutuu qabu tolchanii bareechanii kophee kanas hidhanii qoqopheessanii fooddamaan bayanii lixan. Uffanni isaan uffatan uffata xuraawaa ciccitaa isaati. Jarri lamaan abbaa warraa fi haati warraa kunniin rabbumatu nuuf ergee isaan eedaa kan nu gargaaru jedhanii erga laalanii booda ijoollee hordofaa jirtu miti. Maal jedheen dhaabe ijoollee. Isaan eedaa kan nu gargaaru rabbumatu nuuf ergee kanaafuu nuti immoo maal gochuu qabna? Uffatan qabanii miti. Qarshii isaan kophee isaan nu hojjetan gurgurree qarshii baay'ee argannee jirra. Kanaafuu isaaniif uffata bituu fi qabna jedhanii uffata bitanii qopheessanii fi kaa'aniif ijoollee. Achi booda guyyaa itti aanu gaafa dhufan uffata kana argan isaanis jedhan ka laalanii akkam bareedaa kottu uffata kana nullee uffannee laallaa jedhan. Yeroo uffatan isaan lamaaniif uffanni sun ni ta'eef ijoollee irraa bareede akkatti irraa bareedu soo argitani namatti hin tolu. Irraa bareede uffatanii kophee hojjetanii baanii deeman leellooyyee erga isaan deemanii booda ijoollee baay'ee gammadan. Haati warraatii fi abbaan warraa mana hin bitatanii uffata gaggaarii uffachuutti ka'anii waan nyaatamus baay'ee qabaatanii rabbiin hin galateeffatanii. Achi booda guyyaa taanu gaafa eegan dhufnee jarri sun achi abbaan warraa har'a kopheen hojjannee hin dhufnee jarri sun jennaan haati warraa maal jetteen seetan? Maal jetteen seetan? Lakki amma dureessa taanee jirra. Haga nuti waan gaarii argannuuf nu wajjin turanii haa galatoomanii. Rabbiinis immoo hojjadhaatii ifaajaatii nyaadhaa nuun jedhee ni galateeffannaanii jedhaniit akkaataa isaan kopheetti hojjetan sanitti namtichillee kophee sanniin hojjechuu itti fufee jarri kun jaalatamummaa fi fudhatamummaa gaarii argatanii akkasitti itti fufan jedhama. Mee leelloo koo oduu durii kanarraa maal baratta? Ijoollee namatti tolu? Isinitti tole? Oduu durii kanarraa waan hedduu baradhe. Waan hedduu keessaa immoo waan lamaan tokkoon sitti. Ila tokkoffaan jarri kuni Waaqayyo kadhachuun gaariidha. Waaqayyo immoo kanuma barbaadee fidee waa'uma fideetuma si badhaasa. Garuu marga si badhaasee booda waan qabdu sana sirnaanootti fayyadamte malee eeggattu akka hin taane akka ofii keetii dalagattee faajjetaa jiraattu natti mul'ate jechaadha. Baay'ee gaariidha. Kanaafuu ifaajanii hojjetanii buluunis gaarii akka ta'e ni barsiisa. Ijoollee isinitti tole? Isinitti hin tolle? Hamileen kennitanii? Baay'ee gaariidha. Leelloo koo amma immoo jechuudha. Ijoollee matana tapha tokko taphachiisuun barbaade. Asumatti. Ani keessan jiru. Ati keessan jirtu. Keessan jirtu. Nan dhaggeeffadha tole. Dhaggeeffadhu waan bootteef siin kennuun. Laaki odaa tokko keessa nan baasin ani nan dhaggeeffadha dhugaa. Tole amma maal goona seeta ijoollee ofii kiyyaa hin filadha. Tole ijoollee tapha kanaaf ijoolleen garee qabatanii jiranii mee amma immoo garee isaaniitiif maqaa moggaafatanii achi booddee taphichatti fufna. Si moggaafattanii eenyu maqaan garee keessanii? Abdii Boruu. Abdii Boruu. Tole
Garee abdii boriiti. Garee Adaadoo. Garee Adaadoo. Adaadoo. Haa ta'u. Maarree garee kiyyaa filloo gaareen hin ta'u garuu gaafiin isin gaafadha garee lama qooddatanii jiranii amma immoo maal gootanii namni tokko waan an asitti barreeffadhe kana laala tokko immoo mallattoodhaan agarsiisa eenyu agarsiisu garee Adaadoo. Gaafichi maal akka ta'e immoo kunoo as jalatti isinii barreessina isin kana dubbisaa. Argitaniimi baay'ee gaariidha. Isheen mallattoon itti agarsiifti isheen immoo waan hubatte san hin deebisti ilaalla. Farda. Argattee jirti. In arganne deebiin isaa kooraadha. Fardi jechuudha faaya adda addaa qaba miti. Farda gaafa yaabbatan callisanii leexama irra taa'u irra hin taa'an. Kooraa jedhama kan gubbaa. Fardarra kooraa kaayyataniiti mitire achi booddee irra taa'anii kadeeman. Kangaroo. Yeroo kangaroo fi waan lama waan itti kangaroo tiftu sirriitti hubadhu. kangaroon ilmoo godhattee yeroo deemtu. Kangaroo sirri marta kan Kisha isiisan keessa kaayyattee deemtu. in arganne. Hubatte? Mee namni hubate har'a? Kangaroo fi qocaa. Qocaa suuta deemtu. Kangaroo. Qocaa. Lamaan argatte kangaroof qocaa argatte. Himichi maal ibsa? Sirriitti na hubadhuudhaan. Dhufuuf isaan qocaa fi kangaroo. Kangaroo moo qocaa irra jaalatta? Xiqqoo bira geetteetti isheen. Miti? Benne. Si ibsu? Lukkuun gizeeyyitu nummoo gurra mataa na dhukkubsee. Lukkuun kormaan gaafa iyyuu mataan na dhukkubaa. Sagalee isaa gaafa dhageettu jechuudha. Tole. Taphoota akkanaa kana taphannuuf ijoolleen waliin daree tokko keessatti barannu ni jiru miti? Miidhama adda addaa ijoolleen qaban jiraachuu danda'u. Isaaniif osoo wantoonni akkanaa kun qunnamanii akkamitti ijoollee akkanaa kana qarqaaruu dandeenya akka jedhu barsiisuudhaaf kanaaf daree barattan keessatti manattis haa ta'u naannoo itti jiraattan kanatti gochoota akkanaa kaniin waliin shaakalaa isin jenna. Ayyaanicha ayyaana gaarii isiniif haa ta'u. Qophiin keenya hin xumuramne ammas akkuma itti feetti jira. Dhufaana tura. Itti gaarii. Leelloo ko ijoolleen jechuudha. Yeroo ayyaanni ga'u maatiin rakkisu miti? Ma ijoollee gorsi ijoollee akkanaa kanaaf maal jedhaniifaa ijoollee rakkisu? Akkatti rakkitan uffata nuu bittan malee nyaata nyaannu hin dhunnu jedhanii hin boo'u warra rakkisaniiti warra yaaddoo keessa galchuu jecha. Kanaafu maal jetta harree gorsi? Kanaafu ijoolleedhaan warri mana teessanii nu dhaggeeffachaa jirtan hundi warri keessanaa qabaatanis
Dhiitanis gaafa ayyaana waggaas haa ta'u gaaf kaanis huccuu naa bitaayii maali naa godhaa jettanii ton dararina. Isaanuu waan sin jaalataniifi uffata yeroo barbaachisaa ta'etti isinii bitu waan ta'eefi wanta hin taane jettanii akka hin dararree siniin jedhaa. Sirriitti qalbeeffadha maatiin keessanilaa. Sirriitti sin jaalatu waan ta'eefi dirqiidhaan naa bitaa jettanii too hin boo'inaayis hin lolinaayis. Kanaafuu ani leelloon keessan laa sirriitti on sinitti ani laal ijoolleen yeroo boochuun jaaladhu yeroo gammaddee burraattu malee huccuu keessanisuma isaa sinii bitan sana mimmiicamee babbareedee ilatti jettanii yoo ooltan gaafa biraammoo sinii bitama tole. Baay'ee gaariidha. Odhu leelloo. Mee amma immoo ijoollee qofaa miti mee barsiisotas gaafii tokko gaafanne mee akkamitti deebisu barsiisonni? Leelloo ko. Sinin malaan harka rukuttuun barsiisonni akkatti deebisan hin laaltu tole. Gaafiin gaafadha. Wanni mana jirtanitti sirriitti daawwadhaati barsiisotaa familee kennaafi tole. Tole. Ayyaana gaarii. Leelloo ko. Amma akkuma reefi barattoota gaafanne sani barsiisotas ni gaafanna garuu kan barsiisota adda kaayee. Tole garuu ijoollee mana jirtu wajjin walaa baranii mitire? Tokko wal bara ijoollee mana jirtu wajjin. Sirrii jettee adaadoo. Eenyu akka ta'e ijoollee naa beektu dura. Barsiisaa Arif Muhammadin jedhama. Barsiisaa Imaam Hassaniin jedhama. Maqaan kiyya Barsiisaa Faamiyaa Ibraahimiin jedhama. Barsiisaa Takiluu Ayyaanaan jedhama. Tole baay'ee gaariidha. Garee baa fi garee ayyannee adda baafnaaf. Tole? Garee arraa jalqabnu moo baarraa jalqabnu? Ani isa kaminatti mimee. Baanumarraa jalqabnu kun. Wayyaa? Tole itti fufna dhaggeeffadhaa ijoollee isinis. Gaafichi gaafii ajaa'ibaati. Warri mana jirtan. Warri baa kun sodaatee jira natti fakkaata. Sodaannu akkamitti? Qophiidha. Bitaanis mirga isii dhuftan inuma deebisna gaaffii nu gaafatamtan. Ayyee leelloo ko gaafichi maal akka ta'e nu banne beektaa? Nu banne akka cimaa ta'e nu banne. Akka laayyootti deebisne. Tole gaafii tokkoffaa dhaggeeffadhaa kaa. Tole dhaggeeffadhaa. Tole isinis dhaggeeffadhaa. Daa'imni tokko Adaamatti dhalatee cirootti yoo guddate ilkaan eessa irratti biqilchaa? Yeroo namaa jira daddabaa. Yeroo namaa jira kaa. Daa'imni tokko Adaamatti dhalatee cirootti yoo guddate ilkaan eessa irratti biqilchaa? Erga irratti biqilcha. Argatanii. Hangaruu cirootti waan jettan natti fakkaatee ture. Akkamitti garuu hin ulfaatu ture? Dhugaa? Ayyee. Gareen baa argatanii? Garee haadhammoo maa jedhi laatamee gaaffii isinitti maa jiranii ijoolleen tun? Namni tokko akka hin dubbanne. Tole dhaggeeffadhaa. Hin sodaattanii? Hin sodaannu. Dhugaa? Hin sodaannu ni deebisa. Kun qabu jechaa jiran isaan. Nuutu mo'a isaan. Har'a guyyaa leelloon dhufte kana ni injifanna nuutu injifata. Tole leellooyyee. Nan gaafadha kaa. Gaafadhu kaa gaaffii keemma. Dhaggeeffadhaa. Biddeenni hin jiru malee osoo ittoon jiraatee waliin nyaanna ture kamtu hin jirre? Biddeena. Arganne. Lachuun jiru. Biddeenni hin jiru malee osoo ittoon jiraatee waliin nyaanna ture. Lamaanuu hin jiranii ture. Gareen hin arganne. Gareen baa garuu tokko argatan. Homaa miti. Taittee Antoni mo'anne.
Ulfaadhitti yoonni tun. Ulfaatu amma hin ulfaatu ni deebisna. Ayyee. Itti qophooftanis irratti. Qophoofnee jira. Warri mana jirtanis irratti qophaa'a. Laalaati irratti. Tole dhaggeeffadhaa. Eshi. Lukkuun bishaan baay'istee yoo dhugde fincaantu rakkisaa. Kanaafuu guyyaatti hangam dhuguu qabdi? Lukkuun hin fincaantu. Lukkuun hin fincaantu. Inimte? Mee fida maal jettan qaba? Ittiin ta'inna. Komii qabna leelloon waan itti himte nuuf fakkaate garas jettee jirti. Ani dhugaan dubballee nimne eenyudhaaf ulloon. Leelloon tiyya inki jiru. Inku jiboon. In sodaatan jechuudha. In argatan jettanii yaaddanii turtanii. Tole qabadhaa shinumte. Mammaaksa. Mammaaksa. Hin deebisanii. Hin deebisanii. Tole. Itti naa guutu. Bara quufaa. Lukkuutu dhufa. Fida. Dursu jiran kan. Tole. Leelloo ko bara quufaa. Lukkuutu dhudhuufaa jedhu. Qabadda waan dhuufuu qabu wayiiti ammallee. Dhaggeeffadha. Deemsa abbatu tolfataa fuula waaqatu namaa tolcha jedhee eenyu jedhe? Jaldeessi. Argannee jirra. Argatanii jirani. Qab. Meeqa dhaban isaa? Akkuma dhaban. Tole dhaggeeffadha. Isinuma bira jira. Kamiin wayyaa ka ulfaatu. Kuno isa kanatti ulfaatu. Hibboon gaafadha. Hibboo. Hibbaka. Hibboo. Utuu boossuu kolfiti. Utuu hootuu mar'atti. Naaf beekaa. Qorachuu ni dandeettanii, soqachuu ni dandeettanii. Utuu boossuu kolfiti, utuu hootuu mar'atti. Mana galamoo haala. Bakkuma abbaan kaa'e. Meeshaaleedha moo waan nyaatamu? Meeshaalee. Irra nu deebi'aa. Marratti. Warri mana jirtanillee yaalaa tole. Sirriitti Kun maalidha? Waan lubbuu qabu moo waan lubbuu hin qabne? Garuu waan lubbuu qabutu qabatee. Wannidha. Tokko, lama, sadii. Jabbii. Waan lubbuu hin qabne hin argan. Biyya kenna. Moo hin yaaltanii? Haa yaalani. Hin qoradha, hin soqadha. Qoradhaa soqadha. Ala galti moo mana galti? Bakkuma abbaan kaa'e. Fandisha? Fiiga moo dhiiga? Hin fiigus hin dhiigus. yeroo dhumte tokko lama sadii afur Shan. Biyya isinii kennine afaan keessan dammaa qabnee bunna afaan si keenya. Maal jenna ree leelloo ko? itti miti Tole deebisaa garuu itti himuun dura qabi. Masih qoda deebiin isaa. Masih? Maal jette? Masih qoda hin arganne.
Hibbo? Bakka. Ijaarrattee mana hin qabdu bakka bultu hin dhabdu. Ijaarrattee mana hin qabdu. Bakka bultu hin dhabdu. Ijaarrattee mana hin qabdu bakka bultu garuu hin dhabdu. Ni qorannaan isa qaba. Qorannaa soqadha. Ijaarrattee mana hin qabdu. Ni fiigamoo ni fiiga. Ni fiiga ni fiiga. Maal hojjenni mee lakku jalaa barbaada. Kuni hindi ga. Eego. Bultumaan dadda akkas. Akkas ta'a. Laakiin maal isheen shimbirri mana ni ijaarratte. Tole yaada. Yaada miti. Carraa tokko qofa qabu. Miti. Hin arganne fida. Kana yoo argata wal qixa taatu jechuudha. Wal qixa taatu argannaan. Deebisaa gaa. Lukkuu. Deebisuuf hin deema. Ijoollee amma dadhabee deebisuuf hin deema. Tokko yaala lama amma shani sadii Sareedha. afur lakki. Ijaarrattee mana hin qabdu bakka bultuu hin dhabduun billaacha. Jeeri billaacha. Tole. Egaa ijoollee qophichi qophii addaa kabaja ayyaana Faasikaa yookaan immoo sooma hiikaa sababeeffachuudhaan magaalaa Adaamaatirraa gara magaalaa Cirootti imaluudhaaf misoota keenya maal goona? Ni galateeffannaa, ni jaalannaa. Amilee kennaa fi meeshaa Kennuudha. Gareen gaaffii takka dhabuudhaan isaan immoo takka dhabanii jiran isaanillee wal qixa ba'anii jiranii. Wal qixa. Leelloon addan baaftu wal qixa. Qophiin keenya ammas akkuma itti feetti jira. Ashamaa harka fuunee akkam jirra jirtu nageenyi badhaadha akkam isin martu yaada qalbii guutuu yeroof naa ergisa waa'ee barsiisaan isinii walaleessa yaa barsiisaa hayyuu beekumsaa isaattu mancaasee dukkana doofummaa mancaasee ifatti nu baasee mee maaluma jennaa waa'ee barsiisaa ifa cinaa dukkanni hin jiru barsiisaa umriin isaa haa dheerattu wanti barsiisaa dubbatameen dhumu wixinee jalqabaati barsiisaan haa bulu maddi beekumsaa barsiisaadha ijoollee jabaadhaa baradhaa boruu akka taatan doktaraaf injinara maqaan kiyya Siftaanaa Jamaal jedhama kutaa sadaffaa aan baradhaa waan na dhageeffattaniif guddaan isin galatoomfadha. Maqaan kiyya Imaanee Ibsaa jedhama. Boy ani boy sayyeen najisa boy ani boy gaara gubbaa qawala aarsinu gaddeebinee qawala faarsinu qoflaan qishnaan qawala aarsinu as deebinee qawala faarsinu waan na dhaggeeffataniif galatooma. Leelloko qophichi akkam ture? Qophichi baay'ee bareeda. Kunoo magaalaa Adaamarra magaalaa Ciroo dhumne ayyaana Faasikaa kana kunoo chaagoonat ayyaana kana wajjin bashannanaati dhugaa nyaachaati jirra waan ta'eef isinis akkatti gammaddan abdii guddaan qabaa. Ulfaadhaa waan nu daawwattaniif isiniin jenna. Baay'ee gaariidha. Egaa ijoollee isinittis qophichi akka tole abdii qabna. Egaa qophii asii kana ni xumurraa qophiileen hafan garuu itti fufuu hamma xumuratti chaanaalii OBN Gaammee hordofaa isiniin jecha ayyaanicha ayyaana gaarii isiniif haa ta'u. Nagaatti ijoollee. Leeloo daawwitii hawaasaa agartuu ijatoo qarayyoota keessaa gaddaa fi gammachuu
qabu sinin ibsa maalummaa saba koo si calaqqisiisa. Adaato bareedu miidhagduu lalistuu baajii Oromootaa hangaatu ibsitu arraafi borullee sitaanu boonsiftu arraafi borullee sitaanu boonsiftu. Leelloo leellayoo ibsitu dukkanaa saayinsii fi seenaa aadaa fi hodaa safuu fi sansakaa duudhaalee hawaasaa irraa waraabatu dhaloonni beekumsaa. Ayyoo fi abboon keenjollee barumsaa abdiin qartuu biyyaa burqaaleen beekumsaa dhaloota barsiisaa isaantu biyyaa isaantu biyyaa.